Haadha gonfoo mi'a akkami jaallasuni siibil miltemoo akkam erga sanii maal keessa jiran intalli suni bartemoo akkam taate laata biyya sanaa baroon isin ulfaata akka durii miti finfinneen baay'ee ulfaata dur waggaa nuyi achitti gabaa oollee gallu afaan oromoo malee wanti dubbatamu hin jiru achitti finfinnee keessatti. Finfinneen handhuura keenya handhuura oromiyaa keessa afaan oromoo achi deemnee sangaa gurgurree galaa turre nu miilan deemaa turre amma afaan oromoon dubbatu hin jiru afaan minnoo san dubbatanii ani leessuu xiyya hin barti jedhee hin yaadu natti hin fakkaatu mee gaafatte moo akkami garuu sii bilbilanii akkami bareettee sii dubbiste moo mee hafuura ishii qabda moo akkami amma. Abbaa gonfoo maal jettanii? Naguma jiranii kaa manni nutti qorre manni silaa kaa nutti qorre kaa amma silaa kaa maal godhanii kaa ittuma barti maan taatu numa barti anatu baruu dadhabe manni natti qorre yoo nani gabaa deemee dhufee oddoo xaraddee buna danfisteet itillee lafa naa haftee qoxxastaa yarmee toonaan jetti maalan godharee silaa haa ta'u kaa silaa haa ta'u kaa fayyuma naaf haa ta'an kaa silaa maalin godhaa miti abbaa gonfooyi. Afaan kunoo minno mindinnoo san dhuguma jettanii minno mindinnoo san kunoo ishee hin baran boru dhufan isaanillee minno mindinnoo nuun jedhanii abbaa gonfoo kanuma ture eeggata kaa silaa maal jennare. Ani gaafuma isaan dhufanii minnoo san nama bira ta'aniitu manaasa'e ani shuma minnoo jedhan sanan hin beekne abbaa gonfoo. Isin gaafuma kunoo bilbilee sanillee durgaatanii qotiyyoo gurgurtan. Ana gaafa tokko bicha abbaan keenya fuudhee deeme tan kunoo fooqii san arge abbaa gonfoo fooqii kunoo finfinnee san gaafa tokkicha bicha abbaan keenya fuudhee deeme arge. Isin edaachuma deddeebitaniituma baatan Waaw, baay'ee bareeda. Iddoo nama hawwata qilleensi isaa. Garuu baadiyyaa keessa dhalatanii guddatanii magaalaa keessa jiraachuun haga keessa baranitti hin ulfaata. Yeroo immoo bareeda baay'ee osoo namni keessa fa'aa deddeemee kana caalaa akka namatti bareedu abdiin qaba. Yaa Waaqayyo. Wayyaa Finfinneetti yaa handhuura Oromiyaa. Iddoo namatti tola. Baguman kee ta'ee dhaladhe baguma sidaa dhaladhe. Waaw baay'een isaanii biyya ofiif jecha lubbuu isaanii kan wareeganidha dhugaa qabu. Biyya akkas bareeddu keessatti dhaladhe anis namoota hedduu keessatti barsiisuu hin danda'a waan ta'eef kaayyoo kan koo kanaaf jabaachuun qaba. Finfinneetoo ana mucaa keetillee hin jabeeffadhu. Kaayyoon qabadhee deemaa jiru kanaaf. Akkan galma ga'uuf atillee na guddifachuu yaali ani dhalli kee moosii guddadhee bineensota gamaa gamanaa koola kaasan akkasirraa rukutuuf immoo cimsitee na barsiisuun ga'ee keeti. Yaa Waaqayyo koo na gargaari. Warri kun haadha gonfoo. Akka maaltu sareedayyuu namarraa dhoowwa akka abbaa gonfoo maa eenyu yaa maalaata? Haadha gaaddisaati. Haadha gaaddisaati sagaleen haadha gaaddisaan natti fakkaata. Naguma fayyuma haadha gonfootoo nagumaati maatiin kee hundumtuu fayyuma jiru kiyyaa'ee naguma jiru gallan rabbiif haa ta'u manattas erga dha'u seenaa moggaan akkana laalu cir jedhee jira qe'een maali cir jedhe qe'een dheeraqan ijoolleen. Naguma haadha gaaddu noor haadha gaaddu baga dhufte koota samasee buna danfisaa jiraayyuu koottaadha buna duddeetuma deemta. Naguma hunduu naguma haadha gaaddisa hunduun gaariidha naguma hunduu manni yaaduma qorra kaasilaa kaa
mana durbi jirtu kaayinuma o haadha gaaddisaa ta'e egaa kaamilaan alee suuti obboleessa wajjin kunoo maalii jedhanii kunoo finfinnee sangalanii maali kaarkasuma kunoo natti qorree kaamanni muluun natti qorree baruudhaa dadhabe haadha gaaddisa kunoo gaamba'u natti qorra wongalbatti qorra akkanumatti kunoo mana kana keessa ishumatu naan jira haadha gaaddisaa tamaalan dubbadhaa miti naguma obboleessi naanuma bira teessee haa barattu dheetuma fudhatee deeme amaan jettu numan dubbisa naguma jirti isheen illee hin babbarre ganaadhaa kunoo ka biyya ormaati maali finfinneen biyyuma ormaati ani finfinneen keenya jedheetillee yaadu biyyuma ormaati maali kunoo qimmitti jedhasanitti haasa'anii sila inni biyya ormaati mitiire maaloo haadha ani kanumarra asumatti kunoo afaanuma keenya dubbatte afaanuma keenya walii galte osuma asuma naa teesseen barbaada didaniituma fudhatanii deema maal goonaree sila ay maal goonoo miti anan jedhume yoo haadha gonfo mee dubbiin kaleessa ganama haati gaaddisaa jette suni garaa nama nyaata silaas maal goonaa miti dubbiin akka dureessa jiraa miti akka dur jirra malee akka dur hin jirru jedha Oromoon yoo mammaaku akka durii hafeera mataan miila ta'eera yaa hafuun maal goonoo miti ittuma dhiisu wayya intalli koo na biraa deemtee yoona rakkoo baay'ee keessa seenuu dandeessi na yaaddesseera waa'een ishii kan isheen rakkattu qofaa miti erga na biraa deemte kunoo gaabiin tiyyatun illee kunoo bishaan tuqxeen beektu waggaa ishiin as jirtu sana torbanitti naa miicaa turte leessuutiyya maalin godha hamma walii gaan gaafa wal biraa deeman arganii jedha Oromoon yoona isheen baay'ee yaaddooftee dhiphattee jirti manaayyuu baateen beektu bakkee sanatti namni afaan ishee dubbatu illee hin jiru yooma suuqiyyuu gadi baate namni afaan ishee dubbatu afaan Oromoo dubbatu hin jiru finfinnee sana keessa sanuu lafaa fi dacheef samii malee waanumti mul'atu hin jiru dhagaa mana dhagaadhaan ijaarasaniin lafti fudhatamee jira guutamee eessaa isaan afaan Oromoon dubbatan afaan biraa dubbatu afaan minnoo kana dubbatu isheenoo kana hin beektu nama wajjiniin haasoftu dubbattu tokko illee hin qabdu achitti obboleessa ishee yoo ta'een alatti baay'ee na yaaddesseera yaa haadha gonfoo dubbiin kun yaanallee mee akkam goona itti baraan jira baruun dirqamas kan maal godhu kaayyootu waan hundaa kaayyootu obsiisa waan ta'eef egaa akka maatii bira jiranii sanii miti baadiyyaa keessatti dhalattee ittumatti immoo sanuu barattee gara magaalaa fuuneen ulfaata xiqqoo haga itti wal baranitti mana barumsaa gaafa dhaqxu hiriyoota dirqama namoota addisii wal barte waan ta'eef ijoollee namoota haaraa wal barte waan ta'eef namootan illee waliin barree ammatti ijoolleen keessumayyuu baay'ee nama laalu yoo san baay'een sodaadha gisee hiriiraa fa'aa yoo achi deemtu isaan akkas ilaalan baay'een sodaadha gisee boqonnaa gulisi dura oollannuti yoo san daree ta'an gisee ol seentu baay'een sodaadha kanuma maleeni akkuma hiriyootaan baafadhu ta'es malee rakkoon qabu barumsi kanumaan jalqaba barachaa ture waan ta'eef barumsichi bareeda biyyatti illee baruu dirqama ka amma haaraadha garuu addisi waan haara ta'eef jecha ammatti waan keessan barreessu ta'etti waan barsiiftaatis kana malee rakkoon tokko yoo hin jiru garuu maatii baay'een yaade harmee baay'een yaade dhugaa sanuu yoo giseen deemu abbaadhaan suuratti bu'anii waan jiraniif ija koo dura na deemti egaa yoo mana barumsatii galtu immoo mucaakuu dadhabdee taa'eetii haara galfadhu
nyaata maal si fidu namaan jechuun suni hin jiru waan ta'eef ofumaa gaachummaa galtee bilcheeffattee nyaachuudha. Kunis tokkoon ulfaataa haguma itti barutti rakkoon tokko hin jiru wanti kanaan alaa naaf jettee hin dhiphatini. Barumsi bareedaa wanti munaan galee wanti na gargaartu jiraate sitti nama waan ta'eef akkasitti wanti nama dhiphisu hin jiru. Akkuma hiriyoottan baafadhu malee rakkoo tokko hin jiru sin jira. Harmeellee hin dubbisna waan ta'eef siifillee wanti na yaaddisuu hin jiru. Aabbanillee amma dhiisee jira omaan jedhu fakkaata waan ta'eef sinillee baay'inaan dhiphisu. Barumsa kurratti xiyyeeffadhee immoo kaayyoon manaa ba'eef immoo galmaan ga'uudha. As ga'ee jechuun waan keessa darbe sanaan irraanfadhu osoo hin taane waan san irratti hojjedhee akka furmaata ta'utti illee itti yaaduun narra jira. Kanaaf immoo atis na cinaa jirtu waan ta'eef inni badhuun sin jedha. Malee wanti tokko yookaan yaaddis hin jiru. Wanti itti rakkadhes hin jiru. Dagalatu. Maal rakkoon hin jiru? Ansi inaan jira. Si fidee kaayatan si gata seete immoo amma dhumaatti si wajjin hin jira. Ijoolleen magaalaa akkanuma marga nawweessu yeroo nama haaraa arganeedhaan akkasii wanti hundinuu haaraadha. Maal sidha akka mana harmee siif taate barbaadde akka mana harmee siif hin taatu wanti hundinuu kanaachi garuu waan barnoota sanatti guddaa sanatti ga'uudhaaf bakka guddaa sana ga'uudhaaf maaltu nu barbaachisa cimaniiti jechuudha. Harmee bilbilaa fiiyyuu bilbilli kun wanti bilbilaa Tinna somna gaafa wal dhabuuyyuu hin dhabanu deemsa keenya sanarratti hin eeyyamne argaa jirta. Harmeedhumatu iyyuu garaan olaafe malee inni baay'ee isaa jabaatee jira. Yookiin waan iyyuu wal araarfatanii yookiin wal lolanii waltumanii kaanii wal araarfatu malee maal godhu ati kamiif jabaachuu qabda. Jabaannitee barnoota keetiin cimtee argamuu qabda. Kana caalaa immoo akka cimtee barnoota keetiin illee nu gammachiisu abdii sirraa qabna waan ta'eef leensumaa tokko sodaatiin jabaadhu cimtuu namaa taatee argamuu qabda. Barsiisaa kan keetii wajjin waan si dhibee gaafachuu nama gargaaru keessattuu barsiisaa Abdallaan baay'ee nama gargaara waan ta'eef irratti barnoota kee irratti illee waan si dhibee jedhe anis itti himeen jira waan ta'e hundee itti himeen jira waan ta'eef waan ta'e isaa wajjin mari'adhu yeroo biiroo isaa keetii waan hunda waliin haasa'ii waan si rakkisee jedhe waan ijoollee sirra kaasistu hundayyuu moo isaa wajjiniin haasa'uu qabdan siin jedha. Jabaadhu bilbilaa achii galatoomii jabaadhu.